keenya jalqabaa waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Waraanni kaabaa furmaata hin arganne. Waraanni kaabaa kuni furmaata hin arganne. Waraanni kaabaa kuni akkuma itti fufetti jira. Ammallee waraanichi akkuma duriitti jira. Homaa garaagarummaa hin argisiisne. Inumaayyuu warri Amaaraa komachaa jiru. Warri Tigraay duraanii warra Tigraay nutuu dirqisiisee maal jedhee gara biyya isaaniitti deebisnee gara Tigraayitti deebisnee humna hin qabanii ture. Kanaafi humna hin qabanii ture. Kana nuti mo'annee gaafa jennu nuyi mo'annee injifannee rukunnee humna dhabanii gara Finfinnee gara biyya isaaniitti gaafa deebi'anii waan hundumtuyyuu nuuf milkaa'ee jira jennee yaadnee turre. Amma garuu humna argatanii jiru. Humna kan isaan argatan immoo waan biraatii otoo hin ta'in waan kana akka isaan akkasitti akka ba'anii kan isaan godhee humna biltsiginnaati. Biltsiginnaan keessattuyyuu Abiyyi loltuun ammaan achi haa dhaabbatu gara Tigraay seenuu hin qabu jechuun isaa isaanii humna kennee jira. Yeroos kenneefii jira. Amma caalaa dhaabbata humna godhatanii ijaaramaa jiru. Deebisanii of ijaaraa jiru. Kanaafi biyyattiidhaaf ammallee sodaa ta'uun isaanii hin oolu jedhanii bu'aa jiru. Egaa kanaani waraanichi har'a karaa Affaariin waraanni gaggeeffamee ture jedhanii jiru. Waraanni kun keessattuyyuu Abaalaa deebisanii qabachuudhaaf Abaala kanarratti baay'inaan wal waraanaa turan kana dura waraana hamaatu gaggeeffamaa ture iddoo kanatti. Badii guddaanis ga'ee jira. Yeroo dhiyoo keessatti duguuggan sanyii Tigraay irratti gaggeeffamee jira jedhameeti dubbatamaa jira. Kanaafi gara tokkoon badii guddaatu ga'e jedhanii kan dubbachaa jirani. Gama biraatiin immoo akka dubbachaa jiranitti magaalaa kan jedhamu zoonii lammaffaa keessa kan jirtudha. Achirrattis har'a waraanni gaggeeffamaa ture jedhamee jira. Waraanni gaggeeffamaa waan tureef waraana kanaanii akka malee warri kutaa jiru jedhamee jira. Kanaan egaa namni baay'een akka miidhamedha kan dubbachaa jiranii iddoo kanarratti. Kana jechuun ammallee waraanichi akkuma itti fufetti jiraachuu isaati kan nutti agarsiisu. Waraanichi ammas waan furmaata argate hin fakkaatu jedhu. Gama biraatiin waraanichi gara dhiyaatiinis akkasuma itti fufee jira. Gara dhiyaatiin gara Gondaritti deemaa jiru. Gara Gondaritti kan deemaa jiran Darqaay kan jedhamu sanatti kaleessas wal waraanaa turani. Har'allee waraanni hamaan itti deemaa ture. Ilmaayyuu ajajaan waraanaa Amaaraa tokko achitti ajjeefamuudha kan dubbatamu. Kana egaa kaayyoon isaanii akka jedhamutti karaa sanaa gara Daabaatti darbuudhanii Daabaattiin karaa warra Qamaantii wajjiniin walitti dhufuudhanii karaa sana kutanii biltsiginnaa yookiin immoo warra gaditti hafe kana warra Abiyyi kan uummata Tigraay akka international community wajjin waliin argine hudhee qabee kamsee qabe kana isaan kana arguudhaaf yookiin isaan kana achirraa rukutuudhaaf jedhamee jira. Kanatu jira egaa gara waraana kaabatiin Eertiraadhaan akkuma wal dura dhaabachuun akkuma jirutti jira. Karaa dhiyaa sana bansiisuudhaafis qophii guddaan akka godhamaa jiru dhagahamee jira. Egaa kanumatu jira gara sanaanii. Amma gara oolmaa Oromiyaatti deema. Oolmaa Oromiyaatiin hongeen Oromiyaa hammaachaa jira. Hongeen Oromiyaa hammaachaa akka jiru egaa kana duras deddeebisnee gabaasaa turre. Ammallee hongeen kun egaa waan hammaachaa jirudha. Waan garaa nama nyaatudha. Mootummaan naannichaa
waan tokko yaadaa hin jiru amma kan inni godhamaa jiru minumaayyuu gara tokko shiira jennee yaadna. Baay'inaanii naannoo Amaaraa waan waraana jala turee fi naannoon suni waraana miidhamee jira jedhu. Waraanani miidhamuu baatee kan egaa waaqatu beeka sana wanti beekamu hin jiru. Beekatiifis gurratti guddisuun ni danda'ama. Amma kan ilaalaa jirru garuu kan mul'achaa jiru dubbiin waa'ee waraanatii fi waan wayyaaniin badii geggeessite qofaadha. Biyya iddoo biraa rakkoon jira, rakkoo hamaatu jira. Fakkeenyaaf kana ilaala. Ani mimmaantu na qabe yoon kana ilaalu, ijaarsa kana ilaala. Hagam akka huqqate, hagam akka qoomni lafeen keessaa ba'e ilaala. Kun lammiin keenya akkasitti otoo rakkachaa jiru, lammiin keenya otoo akkasitti beela'ee beela hamaa keessa jiru kan isaanii waraana geggeessanii, kan isaanii diroonii bituu qofa Abiyyi akka amma dubbatamaa jirutti naannoo miliyoona 250 baaseeraa jiru. Diroonii bituu qofa. Sanarraanii teeknishaaniin biyya alaatii dhufee teeknishaanii kanaa fi miliyoonaan kaffalamaa fi doolaariidhaanii warra kana kan kaffalamuu fi har'uma har'aa kana Iraan irraa dirooniitu galaa ture. Iraan irraa meeshaa waraanaa gurguddaatu galaa ture. Iraanii tolaa miti kan isheen kennaa jirtu. Biyyattii ayatolaa walitti michanii biyyattii Iraan kan addunyaa guutuun egaa fuula irraa garagalfateedha. Maaliif haala isaan deeman kanaanii uummata addunyaa wajjin nagaa waliin qabdu Iraanii. Iddoo baay'eettis warra shororkeessitoota kana yeroo gargaartu kan mul'atu. Kanaaf isa addunyaan jibbe kanatti michanii otoo jennu Dubaay yookiin Yuunaayitid Arab Emireet har'aa xiyyaarri Itoophiyaa irraa dhufu akkanatti hin dhufne jettee jirti. Akkanatti hin dhufne jettee dhaabdee jirti. Biyyattii even michuun isaa biyyuu qabu akkanatti hin dhufne egaa xiyyaarri achirraa ka'u gara Dubaayis gara Yuunaayitid Arab Emireetii akka hin seenne jettee bakka dubbattetti Iraan wajjin michanii Iraan qofa taatee atti michuuni. Iraanii achirraan Eritiriyaadha, Somaaleedha gara tokko. Warra akkasii kana qofa michuun Abiyyi. Kanaan Iraanii qarshii miliyoonaan gaafa kaffalanii uummanni keenya akkasitti beela'u namni dubbataa fi hin jiru. Namni kana gochaa fi hin jiru. Kanaafi baay'ee gaddinee jirra kanaanii diiyaasporaan yeroo gabaabaa keessatti goofandimiin banamee amma dandeenye buusnee uummata kana qaqqabuu qabna. Walii boo'uun ijaarsi kun lammii keenya, namoonni kun lammii keenya, ijaarsi kun Baalee Bahaatti kan argamu jedhameera. Boorannas akkasuma rakkoo hongee akkasii hongee hamaa keessa jiru. Kanaafi hanga dandeenye lammii keenya gargaaruu qabna. Waliin nahuu qabna. Gargaarsi kana dura walitti qabame waan natti hin fakkaatu. Saniyyuu waraana amma tokko gargaarsi walitti qabame Booranaarraa namni 2-3 akkas walitti qabanii gara Booranaatti ergamee jira. Egaa odeeffannoo Boorana maaltu jira gammaa quba hin qabnu. Horiin hedduun loon hedduun akka jalaa dhuman quba qabna. Baalees akkasuma garuu gargaarsi gara Baalee kuni waan xinnaate nutti fakkaata, waan gahaa ta'e nutti hin fakkaatu. Kanaaf uummata keenya dafnee haa dammaqnu. Namni 1,000 otoo qarshii 100 kennee meeqa ta'uu danda'a isinumti ilaala. Namni 1,000 qarshii 100 gaafa kennee jedhee naannoo 100,000 doolaara 100,000 kan inni ta'u. Doolaarri 100,000 nama hedduu gargaaruu danda'a biyyattii sanatti. Yoo properly itti fayyadamee properly waan kun ta'ee achiin booda yoo hin geenyaaf ta'ee uummata kana haala gaariidhaan gargaaruu ni dandeenya. Kana hongeen kun hammachaa jira. Mootummaa waan hin qabneef mootummaa nu dubbatu hin qabnu. Mootummaan nu hin qabnu. Nuumti wal gargaaruudhaan ala waan walii goonu hin qabnu. Kanaaf lammii keenya dafnee hatattamaan waan kun hundaa'u. Keessattuyyuu karaa
Oromoo Waldaa Koongireesii kana dura imerjensii fandiin hundaa'u jedhamee wanti hojjetame sun hundi iddoo kanatti barbaachisaadha. Otoo kun hojiirra oolee akkasumas karaan waldaan garaagaraa jira akka waldaa Sikkoof Mandoo inni kun hojii kana hojjechuu ni danda'u. Hundumtuu iyyuu dirqama kun Sikkoof Mandoo kan ilaallatu miti. Waldaan jiran hunduu karaa amantaatiin haa ta'u maskiidatti charchiitti walitti himuun barbaachisaadha. Wali kana hoo godhamee jedhee waan furmaata kana laachuu hin dadhabnu Oromoo biyya alaa kana keessaa yoo doolaara miliyoona tokko uummata beela'e kanaaf walitti qabuu hin dandeenye Oromoo ofiin jechuun nu rakkisa biyya alaa kana jiraachuuni. Kanaaf uummata keenya baay'ee waan nu qaanessuudha. Doolaara miliyoona tokko walitti qabnee jennaan uummata kana atleast waan inni barbaachisu guutuuf numa danda'ama. Yoo akka darbuuf gochuu wal dadhabne akka hin darbine gochuu numa dandeenya. Yoo jireenya isaa fooyyessuu dadhabne lubbuun isaa akka hin baane gochuu numa dandeenya. Kanaaf uummata keenya kanarratti hojii guddaan barbaachisaa. Adaraa keessan aktivistoonni warri hundi biyya alaas biyya keessa jirtanis hojiin kun hojii guddaa hojii mana keenyati. Kanaaf kanatti nu jabaadhaa jennaa. Ittaanee oduun jiru Abiyyi PP Oromiyaa puushaappii hojjisiisaa jira jedhanii jiru. Egaa Abiyyi warri beekne warri Oromiyaa wal lolee maalii godhee achiin bahee jedhanii kan isaan odeessaa turanii. Amma kana duras isinitti himnee jirra. PP Amaaratii fi PP Oromiyaa jidduu yeroo tokko wal arrabsaan ture. Juntaa lammaffaa maalii jedhu waliin jechaa ture. Abiyyiitu wal arrabsaa jedheeni achiin booda wal arrabsanii achiin booda walitti waamee achi ati fi ati kayitoo wajjin taa'ee maalii godhee shaayii wajjin dhugee waan irratti barreessitu waliin jijjiirii tanaan dubbiin dhume. Ammas amma walitti qabee jira. Finfinneetti walitti qabee jira. Finfinneetti walitti qabee arrabsaati kan inni jiru. Akkam kana goota maaliif kana goota jedhee hunduma isaanii gatiin qabdanii akkanumaan walitti sin qabee hunda keessaniyyuu siniin ari'aa hojiin uummata hin hojjettan taananii hin ajajamtan taananii hunda keessaniyyuu walitti qabee sin ari'eenii warra biraatiin bakka sin buusaa waan inni hin jenneen hin jiru jedhamee jira. Kanaan egaa hundumtuuyyuu bokkokee taa'ee jira. Amma achiin booda wanti inni godhee hundumatti iyyuu dheekkamee lammata akka walitti dubbanne lammata ija keessa akka waliin ilaalle waan akkasii kun hin ta'u jedheeti itti dheekkamee jira. Kanumaan egaa amma haqni argamee jira. Yeroo gabaabaa keessatti otoo jennu waan nama ajaa'ibus kan hangaasan amma kan Facebook irratti bahee laayivii namni kun miseensa paarlaamaati. Miseensi paarlaamaa tokko naamusa qaba. Miseensi paarlaamaa tokko akka barbaadetti akka nama kanii akka keenya yookiin akka nama yeroo san otoo paarlaamaa dura jiruu sanii callisee Facebook irra bahee laayivii bahee waan kana hojjechuu hin danda'u hin qabus. Yoo namni kun miseensa paarlaamaati. Miseensa paarlaamaa hanga ta'etti warra seera baasu keessaa tokkodha. Warra seera baasu keessaa yoo beekaa ta'e yoo cimaa ta'e warra kana waamee gaafachuu ni danda'a. Kun maaliif ta'ee jedhee waamee gaafachuu ni danda'a. Lammaffaa immoo karaa seera qabeessanii karaa caffee Oromiyaatiin caffeen Oromiyaa waamamee namoota kana qoratee kun maaliif ta'e jedhee gaafachuu ni danda'a. Garuu isa sana karaa hojimaanni mootummaa ittiin hojjetu sana dhiisee miseensa paarlaamaa ta'uusaa dagatee iyyuu jira fakkaata. Maayyuu isa hin beeku iyyuu fakkaata. Akkuma nama kaanii Facebook irratti bahee yoo akkasii waa icciitillee miti hundi keenya hin beekna maal akka ta'e uummanni Oromoo hin beekaa. Garuu sana yoo mirkaneessu dubbiin akkamitti akka jiruu fi warri akkamitti waliin akka jiru nutti agarsiisa. Akkasuma ta'ee amma
egaa kan mul'achaa jiru waan araaramanii dhiisaa jedhanii deeman fakkaata wantichi. Caffeen walitti qabamee ture, caffeen walitti qabamuuf ture, garuu caffeen akka walitti hin qabamne dhoorkanii jiru. Caffeen akka walitti hin qabamne kan dhoorkee itti gaafatamaa dhaabaa kan jedhamu Fiqaaduu Tasammaati. Egaa kanarraas ilaaluu dandeessu. Jechuun waan nama dhuguma waan nama kofalchiisudha. Caffee jechuun miseensa itti gaafatamaa dhaabaa miti. Caffee itti gaafatamaan dhaabatii fi yaa'iin caffee garagara walqixas miti. Isaan tokko godhanii waan tokko ta'anii dorgomanii, tokko ta'anii mo'atanii, tokko ta'anii caffee keessa jiru. Kanaafiyyuu caffeen eenyu akka ta'e, dhaabni eenyu akka ta'e, mootummaan eenyu akka ta'e wanti beekamu hin jiru. Mootummaan biltsiginnaadha, caffeen biltsiginnaadha, dhaabnis biltsiginnaadha, waan hunduu biltsiginnaadha. Kanaafi garuu otoo biyya dimokiraasii ta'ee dhugaan jirtu ta'e Fiqaaduu Tasammaa caffee walitti qabamuudha yookiin waamame dhoorkus bittinneessus hin danda'u. Mirgas hin qabu. Kallattii homtuu aangoo kanaatis hin qabu. Wanti isaa iyyamu hin jiru. Qaamnis kallattiidhaanii caffeen taa'uu qaba, taa'uu hin qabu kan murteessu caffee mataa isaati. Caffeen namni parsantiin meeqa? Parsantiin 25 fakkaata. No, parsantii 30 waan sardi. Miseensa caffee keessaa waan sardiini dhimma ajandaa qabna, ajandaa kanarratti taa'uu qabna jedhee murteessee jennaan hin taa'a. Kanaafuu caffeeni ofumaa isaatiiyyuu egaa isaan dhimma keenya keessa galanii dhimma keenya keessa birmadummaa keenya keessa galtee Ameerikaan akkas goote waan akkasitti kan isaan odeessan. Garuu birmadummaan jalqabaa uummatarraa dhufa, naannoorraa dhufa. Naannoorraa dhufa, naannoon tokko birmadummaa qaba. Birmadummaa naannoo sun yoo jiraate naannoo keessaa abbaan fe'e harka hin galfatu yoo ta'edha birmadummaan dhugaa kan dhufu. Heerris kan jedhu sana naannoliin birmadummaa mataa ofii qabu. Birmadummaa naannoo sanarraa birmadummaan biyyattii dhufu. Abiyyi akka barbaadetti Shimallis haa ta'u warra kibbaatiif maaliif yeroo darbe gaafa Affaaritti walitti qabeetti dheekkamee loluuni mirga sanaa hin qabu. Mirga sana gochuu hin qabu Abiyyi. Sana gochuu kan danda'u sana karaan ittiin godhanis hin jiru. Naannoon tokko pirezidaantiin naannoo tokko Abiyyiif itti gaafatamaa miti. Gabaasas hin dhiyeessu. Pirezidaantiin naannoo tokko Abiyyi wajjin karaan inni itti wal arguus hin jiru. Karaan inni itti wal argu karaan tokkittiin federaallee fi naannoon itti wal argan paarlaamaa irratti. Paarlaamaa miseensa paarlaamaa Abiyyi waamee gaafachuu danda'a. Abiyyi ol aangoo kan qabu miseensa paarlaamaa. Hangaasaa fa'aa otoo beekamu hangaasaa gadi bu'ee egaa laayifii galuun dirqama gadi bu'uu miti. Garuu akka isaatti oduu mana keessaa funaanee jechuudha. Kanaafi walumaa galatti egaa Fiqaaduu Tasammaa caffee dhorkeera. Caffeen akka hojii hin qabne, caffeen akka gatii hin qabne, caffeen homaa keessa akka hin jirre. Fiqaaduu Tasammaas namni biraas jira kan kanarratti mallatteessa jedhamee isaan sunis akka waan barbaadan godhan akka barbaadan godhanii fi nama barbaadan ari'anii asumaan nu hubadha. Hundumaafiyyuu wanti isin beekuu qabdanii diraamaan hojjetamee xinnoo attenshinii namaa jijjiiree jira. Attenshinii namaa jijjiiree ammaan achi garuu erga Abiyyitti dheekkamee hin qorraa. Achiin booda immoo yeroo biraa xinnoo ji'a 2 ji'a 3 booda immoo diraamaa biraatu barreeffama akkasitti deemama. Gama biraatiin liqaanii baankii addunyaarraa argame naannolee Amaaraa caalaa akka fayyadamee ibsamee jira. Kun egaa kan ibsamee har'aa kunoo kanarraa arguu dandeessu. Kuni fiigarii baheedha. Kanaafi Dooktar Ayyala Galaan baay'ee galateeffannaa. Waan kana baasuu isaaniitiin Dooktar Ayyala Galaan ikoonomistiidha.
biyya Middle East kana keessatti barumsa ikoonomisii kana barsiisu. Akka isaan jedhanitti ragaa kana World Bank irraa argatanii World Bank irraa kan argatan kana kunoo akkuma asii argattanii parsantii 34 yookiin biliyeena tokko kan itti fayyadame naannoo Amaaraatti parsantii 16 yookiin immoo biliyeena 4 kan fayyadame Finfinneedha. Parsantii 22 yookiin immoo biliyeena 5 kan fayyadame Oromiyaadha. Kanaan egaa maal akka ta'e ilaaluu dandeessu. Walumaa galatti naannolee sadeen kun walitti qabamanii naannoo biliyeena 16 kan World Bank irraa liqaan kennamee fi qarshiin kun baay'inaan liqaadhaan dhufee biyyattiitu liqeeffatee kana yoo uummataaf hirtanii uummanni Oromoo parsantii 40 hin ta'a jedhameetii tilmaamama biyyattii sana keessaa. Uummanni Oromoo parsantii 40 ta'u suni karaa qabeenya kontirbiit gochuudhaan yookiin immoo waan Oromoon qabu piroodaaktiin Oromoo kuni biyya alaatti ergamee gurguramuu biyya keessatti wanti kontirbiit godhu hanga parsantii 70 hin ga'a jedhama. Diinagdeen biyyattii sanaa parsantiin 70 kan jiru Oromiyaa keessa. Diinagdeen biyya sanaa daldala haa jennuu waan garaagaraa piroodaaktii biyya alaatti ergaman haa jennu manufaaktcharingii haa jennu wanti baay'een kan Oromiyaa keessatti kan isaan hojjetamanii uummanni Oromoos egaa baay'inaan yoo ilaallee jennee parsantii 40 kan ta'u uummata Oromooti. Uummanni Oromoo walumaa galatti Oromiyaanii diinagdee sana parsantii 70 kontirbiit gooti. Garuu in reverse faayidaan ishiin argattu immoo baay'ee xinnaadha. Gara kanaan yoo ilaallee jenne biyyattiin bu'uura keessattuu World Bankiin egaa kan inni liqeessu liqaa kanaa waan tajaajila bu'uuraa jedhaman kan yookiin infraastiraakchar jedhamu kana hojjechuudhaaf kan inni liqaa kana kennu mana barumsaa ijaaruudhaaf, hospitaala ijaaruu, health sarvisii, infraastiraakcharii akka tiraanspoorteeshinii, edukeeshinii isaan kanarratti World Bankiin liqaa kan kennu wanta biraati otoo hin ta'in akka biyyoonni guddatanii jechuudha. Kana keessatti amma Finfinneedhaaf natti fakkaata egaa baay'inaanii qarshiin kun kan bahe karaa irratti karaa gurguddaatti ijaaramaa ture Finfinnee keessatti. Kanaafi Finfinneen kobaashiitti uummata miliyoona 5 kan hin caalle jechuudha. Yookiin immoo biyyattii sana keessaa parsantii 5 kan hin guunne uummanni suni almost qixa argate Oromoodha. Oromoo miliyoona 40 sanaanii qixa argate jechuudha. Kana gaafa laallee jenne injustice akkamii economic injustice haqni dhabamee uummata Oromoo kanatu bosonatti galche kanatu hacuuccaa nutti fide kuni ifatti himatamuu qaba. National dialoogii maalii miti kuni hin dhaabbatu taanaan kun immoo institutionaalii hojjetamaa jira. Kana World Bankiidha kan dhiyeesse biiroo pilaaningii fi biiroo maallaqaa maalii jedhaman kanaadha kan walitti qabee ragaa kana fidee biyyattiidha kunoo kana ittiin hojjannaa jedhanii kan isaan dhiyeessan. Kana keessatti World Bankiin isaan dhiyeessaniif jennaan liqaa hin kennaa fi achiin booda kun hin nyaatamaa kun achumarra oolaa jechuudha. Kanaafi nuti karaa misoomatiinis misooma keessaa baaneera. Misooma keessatti dagatamneera. Uummanni Oromoo misooma tokko wanti hojjetameef tokko hin jiru. Otoo misoomni hin hojjetama ta'e har'a uummanni Oromoo isa hongee rukutte isin hin jenne parsantii 70 biyyattiidha kontirbiit gochaa uummanni kun beela'ee hongee rukutte gaafa jennu is shame. Dhugaa dubbachuudhaaf. Poolisii imaammata gahaa waan dhabneef Baalee asuma kiiloomeetira bakka namni kun itti beela'e kanarraa kiiloomeetira 200 deemee hanga amma bosona keessa bunatu jira. Buna sana guuranii bu'atanii gurguruu ni danda'amu. Bunni bosona keessaa
bu'amee natural forest coffee kan jedhamu biyya alaatti biyya hedduutti extremely mi'aadha. Baay'ee very expensive. Garuu imaammanni hin jiru maali naa guuran? Nageenyi hin jiru akkamii naa guuran? Akkamitti uummanni kun haa fayyadamu? Maangoonii fi kuduraa fi fuduraan dhiya Oromiyaa jiru biyyattii sana guutuu wal ga'uu danda'a. Biyyoota Arabaatti ergamee waa meeqattiin hojjechuu danda'a. Garuu Saawudii laga tokko hin qabnetu piroodaaktii jiusii waan fuduraa fi kuduraa kana Itoophiyaatti erga. Itoophiyaan maalidha mataa yookiin maalidha baaxii bishaanii jedhamtu bishaan hundi achirraa dhangala'u kuduraa fi fuduraa juusii isaa jechuudha. Biyya bishaan laga tokko hin qabne Saawudii irraa kan isheen jirtu. Maaliif kun hundi ta'e? Waan biraa otoo hin ta'in mootummaa waan hin qabneef, mootummaa uummataaf yaadu waan hin qabneef. Kanaaf properly kana hacuuccan jira hoo jedhame hacuuccan kana caalaa argisiisu maal akka ta'e nutti mul'ata. Kanaaf uummanni Oromoo kana baruu qabda, kana beekuu qabda. Ittaanee oduu Abiyyi konkolaataan muraasni qofni akka hojjetu murteesseera. Egaa kuni har'a kan murtaa'ee mana marii ministeerotaa jedhamutti ganama ergaa Shimallis Taayyee beekamee buushaappii hojjisiisee walammachiiseen booda sa'a booda ministeerota walitti qabee ministeeronni haala jiru irratti diinagdee jiru irratti biriifiingii kennaniifi jiru sanaanii waliigalle jedhanii jiru. Waliigalteen godhame jedhame kuni afuri jedhanii waliigalteen godhame kuni tokko konkolaataan adadaan akka gabaa keessaa ba'uudha. Konkolaataa adadaan maaliif konkolaataan kun konkolaataa muraasatti kan isaan deebisuudhaaf yaadanii boba'aan baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Boba'aan baay'ee rakkisaa ta'ee konkolaataa hundaa kan ga'u boba'aan galchuu hin danda'amne jedhameera. Kanaaf boba'aa haala adadaanii konkolaataa haala ittiin hir'isuu hin danda'amu kallattiin kaa'amee jira jedhamee jira. Kanaaf konkolaataa gamiin ganaa egaa innuyyuu dheekkamsaa fi walitti bu'iinsa guddaa fida. Konkolaataa dabaluu boba'aa hin argataa, kan dabaluu boba'aa hin argatuuni. Walumaa galatti yoo akka seeraa yookiin yoo seera ta'e konkolaataa duriifaa ta'uu danda'a, konkolaataa naaftaan hojjetu ta'uu danda'a, konkolaataan egaa baay'ee baasii qabu ta'uu danda'a. Yookiin immoo yoo wanti kun hammaachaa dhufeeraate konkolaataa manaa warri qabdan hundumtuuyyuu jedhamuu danda'a. Yeroo tokko konkolaataan manaa yeroo guyyaa akkasii malee hin deemanii yeroo akkasii malee hin deeman jedhamee dhorkamee ture. Egaa akkasitti waan akkasii kanatti deemuu danda'u karaa saniin mirkanaa'ee yookiin murteessee jira. Garuu konkolaataa akkamii akka dhorkan wanti beekamu hin jiru. Sanaan alaa warri kana dura boba'aa dhiyeessanii liitirii irratti bu'aan isaan argatanii saantima 25 akkas ture. Sana amma fooyyessanii jiru. Yoo xinnaatee qarshii tokko hanga qarshii lamaan waa ta'u jedhanii gaafachaa turanii. Egaa amma boba'aan yeroo tokkotti qarshii 6 fi wayii dabalee jira. Kanaaf yoo qarshii 6 fi wayii dabalu isaaniifis waa xinnoon dabalamee jira jedhamee jira. Sana malee kan boba'aan akka malee dabalee fi tokko boba'aan gabaa addunyaa irrattis waan dabalaa dhufee fi sanaan alaas waan qarshiin biyyattiin sharafa biyya alaa dhabdee fi sharafa biyya alaa waan dhabdeef boba'aa hanga barbaadamu galchuu hin dandeessu ammaanichi. Sana malees wanta galu kanas egaa itti dabalaniiti kan isaan galchanii. Kanaaf kuni rakkoo guddaa uumuu danda'a. Sanaan alas egaa mana marii ministeerotaatti waa'ee deebisanii akka haaratti kasala jedhanii jiru. Cileen kuni biyya keessatti oomishamu jedhanii naannoo kibbaa dhihaa
akkasumas Oromiyaa keessatti Beenishaangul keessatti cileen hin jira. Cileen kun yaa misoomu jedhanii jiru. Misooma cilee kana yeroo dheeraa irra deddeebisanii ka'aa turanii isumaan sobaa turanii boba'aa hin qabna jedhanii boba'aa nagaa wanta argame hin jiru. Cileen jira. Cilee sana baasanitti fayyadamuun rakkoo guddaa ta'ee jira. Sanaan alammoo ilaala cileen yeroo ammaa kanatti biyya baay'eetti kan jibbamedha. Cileenii CO2 dabalaa jedhamee kaarbanii dabala jedhamee biyyoonni baay'een cilee baasanii fayyadamuu dhiisanii jiru. Lakki jedhanii jiru. Bakka cilee sanii farnas kan jedhamu biyya alaatii kan galu jira. Isatti isa biyya alaatii fidanii fayyadamu warshaan simintoo. Isaan kan jedhanii warshaan simintoo cilee biyya alaatii. Warshaan simintoo cilee biyya alaatiin fida. Farnasiidha kan inni fidee fayyadamu. Isa bituu dadhabanii qarshiin dhabame dhugaa jiru walitti himu. Qarshiin dhabame isa bituu dadhabanii isa bituu waan dadhabaniif jarri kuni deebisanii amma waan kana bituu waan dadhabaniif cileetti fayyadamna jedhanii gara cileetti fiigaa jiru. Egaa cileen isa hagam akka isaan baasu hin beeknu. Inni immoo warshaan simintoo waboo harka galee jira. Warshaa kamiif akka cilee simintoo barbaadan hin beeknu. Kanumaan egaa oolmaa addunyaatti ceenaa. Oolmaa addunyaatiin deeggartoonni Muhammad Babalee meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatanii gara Mogadashoo galanii jiru jedhamee jira. Kanaaniin Mogadashoonii jeeqamuu dandeessi kan jedhamu rakkoo guddaatu jira. Mogadashoon egaa Muhammad Farmaajoo yeroo sanitti inni guddaan nuti filannoon Itoophiyaa darbuu hin qabu kan jedhamee ture tokko biyyattii qofaaf otoo hin ta'in biyya biraatiif illee fakkeenyummaa yaraa ta'a jedhameeti. Egaa Abiyyii Isaayyaasii fi Farmaajoon michuu akkamiiti? Michuu fincaan walii dhuganidha. Gaafa wayyaanii weeraruudhaaf ta'an sadeen iyyuu loltuu walitti qabanii gara sanitti gara Eertiraatti ergee Farmaajoon Eertiraadhaa gara Tigraayitti ergaman isaanis achiin waraana turanii akka hagas warra waraana walii hireedha. Achiin booda fakkeenyummaan Abiyyi suni yookiin filannoo dabarsuun suni fakkeenyummaa gaarii ta'ee fi achiin booda fakkeenyummaa gaarii ta'ee fi achiin booda Farmaajoonis filannoo dabarsee ammas filannoon gaggeeffamuudha kan ta'u filannoon hin gaggeeffamu jedhee kun gufuu ta'ee jeeqaa jira. Sanaan alas amma Farmaajootti baay'ee ulfaatee jira. Loltuun baanii amma loltuun masaraa mootummaa keessaa ba'uu qaba. Farmaajoon bahee iddoo deemetti gara deemutti adeemu jedhee jira. Achirraa warri Presidential Council warri jedhamanis Farmaajoo ijaan arguu hin barbaanne jedhanii jiru. Kanarraa kan ka'e egaa Farmaajoon ammaa dhiibbaa guddaa jala jira, sodaa guddaa jala jira. Tarii Farmaajoo baasnee hidhuus danda'u kan jedhamu sodaa guddaatu jira. Egaa hordofnee isinitti himna kana. Taanee Abiyyee Agwaarraa fi Ameerikaarraa ammas abdiin kutannee harka tokkoon Agwaan irraan kaasinaa jedhee har'allee bilbilaa oole jedhanii gara White Houseitti maal hojjechaa jirraa kunuutii kanarra jirraa Agwaa keessaa maaloon hin baasinaa jedhee haga ammaa kadhachaa jira jedhanii gara biraatiin immoo Iraan irraa hiixatee liqeeffata yookiin fudhataa meeshaa waraanaa irraa bitaa gara tokkoon Ameerikaa kadhataa gara tokkoon diina Ameerikaa kadhataa kanaan miila lafa waan yeroo tokko himaammata qabuun akkas nama godha. Himaammata biyya alaa gahaa fi himaammata biyya alaa ifa ta'e dhabuun kana nama godha. Akka biyya tokkotti Iraan wajjiniinis Ameerikaa wajjiniin walitti dhufeenya qabaachuun ni danda'ama. Akka biyya sovereignty qabu waan ta'eef birmadummaa qabu waan ta'eef haa ta'u malee wanti immoo international community jibbanii jedhanii international community lakki jedhe tokko faallaa international community deemanii sana gochuun waan hin malleedha. Hundumaafiyyuu amma isaanii Iraan irraa
meeshaa waraanaa bituun mirkanaa'ee jira. Meeshaa waraanaa immoo kan ergaafii jiru kan immoo gara biyyattiitti fe'aa jiru Fars Qarshi kan jedhamu tokko daandii qilleensaati. Isaa fi Puuyaa Eers kan jedhamu tokko isaan lamaaniyyuu xiyyeeffannoo jala jiru. Ameerikaanii kana duraa isaan kana namni biizinasii wajjin hojjetu namni kana kan hojjetu yoo jiraate biyyi qilleensa isaanii eeyyamanii fi akka qubatu godhanii biizinasii wajjin hojjetanii saankshiiniin irra kaa'ama. Qoqqobbiin irra kaa'amaa jirti. Ameerikaan ifa gooteerti. Kanarraa kan ka'e amma even isaan qofa miti. Harar Meedaa qubachuun isaanii akkasumas yeroo tokko tokko raadaarii jalaa dhokatanii boolee international airport qubachuun isaanii inni kun hundi bakka mirkanaa'ee jirutti baankiin daldala Itoophiyaas tiraansaakshinii qarshii kafaluu fi mirkanaa'ee jira jedhameera. Kana Ameerikaan irra geesseerti. Kanarraa kan ka'e Ameerikaan amma mufaatii guddaa qabdi. Ameerikaan kana keessa agwaarraa waan deebitu hin fakkaatu. Inumaayyuu kan agwaa caalu akka hin dhufne kan eegamaa jiru. Amma kan agwaa dhumee jira. Agwaan boru soddoma ayyaana irra jiru isaanii agwaarraa baatee agwaan hojiirra oolu guyyaa sanbata xannaatii eegaleeti. Kanaaf Abiyyi bo'uu baatus dubbiin already waan dhume fakkaata. Kanumaan egaa oduu keenyarraa asirratti raawwannaa.